Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka kafuuna jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo. Sirra jirtu bakkuma isin jirtanitti jaalalaaf kabajaan keenya isin bira haa jiraatus jecha akkam jirtu hordoftoota Zulaamaa Shoo bakka jiraattanii har'allee waan bareedaa waan isin jaalattan qabadhee isinii dhufee jira meeshaa babbareedaa kanuma keessayyuu gatii isaa guutuu wajjin jechuudha. Gatii isaa guutuu wajjin isiniif ibsuudhaan qabadhee isinii dhufee jira. Isinirraa wanti eegamu waan lama qofa. Inni tokkoffaa viidiyoo kana hanga xumuraa ilaaluudha. Inni lammaffaa ammoo hiriyoota keessanis sheer gootanis asumaan laayik saabskiraayib gochuudha jechuudha. Osoo akka saabskiraayib sheerii osoo laayik osoo hin godhin immoo bira hin darbina. Maaliif jennaan viidiyoo babbareedaan kunillee akka isin hin darbineef jecha iyyuu laayik godhaa saabskiraayib godhaa. Maaliif akka viidiyoon bareedaan kun isin yeroo waan gadhiisu akka isin dhaqqabuuf saabskiraayib godhaatii bira darbaa isiniin jedha. Anaafillee na fayyada waan ta'eef laayik godhaa akka nama hunda bira ga'uuf viidiyoon kun laayik godhaa. Asumaan ammoo meeshaa gatii isaa tokko wajjin dhageeffadha. Jalqaba irratti akkuma argaa jirtan algaadha. Algaa namni baay'een algaa na gaafatanii wanta akka algaa qumsaaxinii biffee na gaafatan jechuudha hin beektanii. Algaan kinoo akkana fakkaata. Algaan baay'ee bareedu baakkoonni isaa wajjin algaan kun baay'ee bareeda. Baakkoonni isaa wajjin birrii 35,000 jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan algaan kun baay'ee bareeda. Diizaayinii isaallee ta'ee akkaataan inni itti hojjetamellee baay'ee bareeda. Kanarraa ammoo nama gammachiisu jechuudha. Kanarraa ammoo isinitti tola jedhee yaadu. Kan inni itti hojjetamu kun bursaatoo osoo hin taane immideeffiidha jechuudha. Immideeffiidhaan hojjetama. Immideeffii bareedaadhaan tokkoffaadhaan hojjetama jechuudha. Algaan kun baay'ee bareedaallee bakkoonni isaa biraallee akkana fakkaata jechuudha. Gatiin isaa akkasii. Inni biraa ammoo biffeedha jechuudha. Biffeen kun biffee baay'ee bareedaati. Mitiriin isaa mitira 1.60 jechuudha. Biffeen kun jechuudha. Biffeen kun biffee baay'ee guddaadhaallee akkasuma baay'ee bareedaallee jechuudha. Gatiin isillee ammoo birrii 23,000 jechuudha. Biffeen kun birrii 23,000. Inni biraa ammoo qumsaaxiniidha. Qumsaaxiniin isii biraa kunillee birrii 18,000 balbaa abbaa balbala. Qubsaaxiniin abbaa balbala sadiiti gubbaa irraallee ka hojjetame qabdi jechuudha. Gubbaa irraa gurdiidha miti gubbaa irraallee hin qabdi. Akkana fakkaatti jechuudha. Isilleen akkasuma. Isilleen birrii 18,000 gatiin isii baay'ee qallaalidha. Kan biraa ammoo biffee ammoo kanaan illee barbaadan jechuu dandeettanii sun ammoo filannoo keessanii yoo barbaadan biffee kanaan illee jechuu dandeettanii. Biffeen kun baay'ee bareeda. Adda ka ta'e bareeda jechuudha. Baay'ee bareeda. Namni biffee kana hin jaalanne hin jira jedhee hin yaadu. Dhugaa baay'ee bareedi. Baay'ee tokko bareeddi. Ani baay'ee jaaladhee jira. Akkas meeshaa akkana jiru fakkaatu kana baay'ee ajajadhaa isin jedha. Sababni biffeen kun bareeduuf meeshaan babbareedaa keessa keettan taanaanin meeshaan tokkochi lama ta'ee mul'ata. Akkasii baay'ee bareedaallee. Inni biraa ammoo feermuuziidha. Feermuuziin kun birrii 4,700 jechuudha. Feermuuziin kun warqaamaadha. Firee lamaan isaattuyyuu walirratti akkas jechuudha. Firee lamaa isaa birrii 4,700 jechuudha. Isaa fireen tokkochi 2,350 akkasittiyyu baay'ee bareeda jechuudha. Feermuuzii baay'ee bareedduudha. Firee lama jechuudha. Litirii lama baay'ee bareeda jechuudha. Feermuuziin kunillee hin jira. Feermuuziin baay'eedhaan jira jechuudha. Isin ammoo kan barbaadaniin keessaa bitachuu dandeettanii. Feermuuzii baay'eef geexiif barbaadan ta'e keessumaayyuu feermuuzii kana namni hin jaalanne hin jiru jedhee yaada. Feermuuzii kana tanaan durallee bitaa ture. Feermuuzii baay'ee bareedaadha. Feermuuziin kun jidduudhaan badee ture. Amma ammoo deebi'ee dhufee jira. Namni baay'een ammoo gaafa feermuuzii kana nuu biti jedhanii yoo jedhanuyyuu duraan 6,000 ture. Amma garuuyyuu dabalee jira. Feermuuziin kun dhabamee ture. Kunillee ammoo kaanuma wal fakkaata jechuudha. Akkuma duratti isin mul'isaniin ka tokkoffaa sanii fi kun gatiin isaa tokkochaa kun ammoo mana keessatti wantoota akka shaayii wantoota akka bunaa wantoota garaagaraatti fayyadamuudhaaf isin gargaara. As biratti ammoo saanii shirooti. Saaniin shiroo kun wantoota akka baay'inatii garaagaraatti qopheeffachuudhaaf isin gargaara. Saanii baay'ee bareedduuti jechuudha. Of keessa baay'inatii 4 fi jidduu keessa qayyooxii walitti 5 isin gargaara jechuudha. Jidduu kana biratti kan olaanu sunillee hin jira. Meeshaa akkana babbareedu kanneen bitadhaa akka isin darbine saaniin sun osoo isinitti namni bira hin darbu 2,800 jechuudha. Tabaayinatii suni tuunillee hin jirti. Tuun ammoo birrii 1,200 jechuudha. Akka isin hin darbine bitadhaa. Inni biraa Arabiyaa Majlisiidha. Arabiyaa Majlisiin akkana babbareedu haala kanaan bareedu jechuudha.
hojjechiifachuu hin dandeettanii wanti nu wajjanne hin jiru. Inni biraa immoo kanarra isin gammachiisu haga bootaa isin barbaaddanii isiniif geessine jechuudha. Arbiyaa majlisiin kun guutuun isaa yoo ta'e guutuun isaa jechuudha. Guutuu isaa yoo ta'e ammoo birrii 100 fi 60 jechuudha. Gimmaasha ammoo yoo barbaaddan 80 haga 85ti. Mitiriin isaa mitiriidhaan jira. Abbaa 40 yoo ta'e gimmaashni isaa jechuudha 80 yoo abbaa 30 ta'e ammoo gad qannase jechuudha. Haga 70ti haga 60 wayitillee jechuudha hin qannase jechuudha. Maaliif akka seentimeetirri isaa wal caaluuni akkasiin jechuudha. Arbiyaa majlisiin kun baay'ee bareeda. Inni kun fakkeenyaaf abbaa 40ti hanga 80ti jechuudha. Baay'ee bareeda. Gimmaashni iyyuu akka saaloona keessanitti gimmaashni iyyuu nama kamiifiyyuu ta'e gimmaashni baqqeedha jechuudha. Baay'ee bareeda. Asirra immoo maashinni shunkurtii kun baay'ee bareeda. Baay'ee jaalatamaa akka ta'e jechuudha. Shunkurtii ta'e, foon ta'e, waanuma kamirraa waan akka timaatimii ta'e, waanuma kamiyyuu isinii dhaga jechuudha. Maashinni shunkurtii kun baay'ee bareeda. Wantoota akka salaaxaa yoo daakuu barbaadan jechuudha. Wantoota akka goommanaa homaa kanneen illee wantoota akka goommanaa kana yoo daakuu barbaadan wantoota barbaadan hin daaka jechuudha. Akkana fakkaata baay'ee bareeda. Maabiraatiidhaan hojjetama. Gatiin isaallee ammoo 2,000 fi birrii 500 jechuudha. 500 moo 600 jidduu isaanii. Inni biraa ammoo makarajii aananii kana makarajiin aananii kun baay'ee bareeda. Baay'ee tokko bareeda jechuudha. Wanti inni ofirraa qabu makarajii ofirraa qaba. Ka sukkaaraa ofirraa qaba. Makarajii xiqqashuu ofirraa qaba. Siinii 6 ofirraa qaba jechuudha. Waan haganaati akkana fakkaata jechuudha. Gatiin isaallee ammoo birrii 4,000 fi 500 jechuudha. Inni biraa ammoo burcuqqoo bishaaniiti. Burcuqqoo bishaanii burcuqqoo warqaamaadha. Burcuqqoo warqaamaan birrii 1,000 fi 800 jechuudha. Hin beektanii warroonni dura bitataa turtan na biratti hin beektanii warroonni hin beekne ammoo si yaadachiisa jechuudha. Akkana fakkaata. Burcuqqoon bishaanii kun burcuqqoo baay'ee bareedaadha. Isin kararima barbaadanii akkaataa barbaadanii maraxattanii ergachuu dandeettanii garuu gatiin isii immoo birrii 1,000 fi 800 jechuudha. Saarbiisiidha. Saarbiisiin kun fira 3 isaatti walirra gurgurama. Saarbiisiin kun saarbiisii Dubaayiti jechuudha. Kanaa gadi illee hin jira keessan beekuu qabdan saarbiisiin kun. Saarbiisiin Dubaayii kun jechuudha birrii 3,000 fi 500 garuu gatiin kanaa gadi illee hin jira. Inni sun isin jalaa dhiqatuu danda'a wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Hin jira ka 3,000tu jira ka 2,000 fi 800tu jira. Inni sunniin ammoo isin jalaa dhiqatuu danda'a waan ta'eef gatiin sanii gadi illee hin jira. Fireen 3 isaa walirratti akkas jechuudha. Inni biraa immoo burcuqqoo bishaanii adii tana jechuudha. Namoonni baay'een na gaafataa turtanii warroota na gaafataniif ta'e warroota kabiraa haarawaaf ta'e jechuudha. Kinoo qabadhee dhufee jira. Si burcuqqoon bishaanii warqaamaan adiin kun jechuudha isinii dhufee jira. Namoonni duraan barbaadan illee ta'e namoonni biraallee ta'e daddafaatii bitadhaa isiniin jedha. Gatiin isaallee akkuma dura isinii hime birrii 1,000 fi 800 qofa. Inni biraa ammoo maggarajaa kana maggarajaa saaloonii maggarajaa baay'ee bareedu akkana fakkaata bitadhaa isiniin jedha.